Jaarrolee keenya qabsoo keessa bara dheeraa turan ajandaa akkasii kana maaliif yeroo akkasii kanatti taasise namni kun yoo jenne ani waan sadiifi ta'ee jedhee ilaala. Hundeerraa rakkoo kana furuu, hundeerraa biyyittii keessatti nagaa buusuu. Marii dhiyoo kana abaa ofii koon waloodhaan akkasuma jaarmaalee adda addaatiin walitti dhufuudhaan ililteetti taa'an irratti ibsa bal'aa kan kenne Jaalmarroon manguddoota kana maal tuusisee jira waan jedhu as keessatti kaaseetti jira. Haasawa bal'aa Jaalmarroon dubbate keessaa waa'ee marii kanaa irratti sababa sadiif kuri taa'ame jedheetti jira. Maal ta'uuf deemaa itti bahamsi marii kanaallee maali kan jedhullee dubbateetti jira. Dhuguma hooggantoonni siyaasaa gurguddoon warra akka gartee Profeesar Mararaa Guddinaatii fi akka Daawud Ibsaa kunneen akkasuma gartee abbootii gadaa viidiyoo isaa kana tokkoon dhageeffannaan abdaduu mobaala biraa bagara deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan isiniin jedha. Waan Jaalmarroon jedhame dhageeffanneetiin. Gidduu kana immoo maaltu ture waan ho'aa tokkotu ture jechuudha. Jaarrolee keenya qabsoo keessa bara dheeraa turan akkaataatti qabatu wayii tokkotti immoo deemee kiyyootti geessee gashuu fi ajandaa qopheesseefitu jira. Warri kaabaa tokkoomee jira. Habashaa ageenist Oromoo ta'uuf deema. Koottaan tokkoomna waliin lollaa akkasittiin walitti qabee ajandaa seet godheefi. Mootummaa ce'umsaa tolchinaa. Mootummaan ce'umsaa biyya keessatti deemee immoo naannoo irratti akkamiin tolfamaallee kana Itoophiyaa keessatti rakkoon akka biyyittiittidha jira. Oromiyaa keessatti addatti ati mootummaan ce'umsaa tolchitu akkaataatti jiraattutu hin jiru beekta. Yoo jiraate immoo Oromiyaan kophaatti nagaa taatee mootummaa ce'umsaa tolfattee waa hundi gara dimookiraatiitti ce'ee biyyittiin immoo lola keessa jirtu bakka biraarraallee Oromiyaatti dhufamee lolli deemuu osoo danda'u akkaataatti mootummaa ce'umsaa godhanillee nama dhibaa isa kana bal'inaan yeroo biraallee haasa'uu dandeenya. Mootummaa ce'umsaa dhimma Finfinnee, dhimma Dirree Dawaa, madda walaabuu, Moyyaalee, daangaalee Oromiyaa kana warri akkasii kuni taking time boombiidha. Har'uma kaasteetu har'uma akkasittiin deebi'a akkasittiin goona waan jettu miti. Jaarroleen keenya umurii isaanii waggaa 50-60 qabsoo keessa turanii xaxaa siyaasaa haga kanaa hin beekan jechuu haa ta'u egaa hin beeku ani jecha biraa yoon dubbachuu baadhellee gaarii akkamittiin sobaman ka jedhullee na dhibaa jechuu. Dhimmi Finfinnee, dhimmi Dirree Dawaa, dhimmoonni bakkoota garii jiranii Oromoon rakkoo akkasii qabu akkaataatti furachuu danda'antu jira. Dura nagaatu bu'uu qaba. Nagaan sun dura lola dhaabbachuu qaba. Lolli suni dura mootummaa abbaa irree lola kana lafte biyyittii irratti ka'uu qaba beekta. Tartiiba qaba. Kuni hundumti akkaataa kanaan egaa wanti inni ajandaa kenneefi maaliifi ka jedhutu gaaffii namatti kaasaa jechuudha. Ajandaa akkasii kana maaliif yeroo akkasii kanatti taasise namni kun yoo jenne ani waan sadiifi ta'ee jedhee ilaala. Inni tokko Abiy Ahmed Oromoo keessaa konstituensii dhabeera. Biyyittiima keessaa eessatti iyyuu konstituensii inni qabu hin jiru. Garuu maal godhaa yeroo tokko isa tokkorra goree isa tokko miidhuu yeroo tokko isa tokko firoonfatee isa tokko halagoomsuu akkasii hojjeta waan ta'eef akkasittiin taphata qumaarasaa. Yeroo gara Tigraayitti duulame lafa keessan Tigreen kanaan dura sinirraa fudhatte maal singoote maal taate akkas singoote sinii deebisna anatu si wajjin jira maali jedhee masaraa keessatti siidaa adda addaa ijaaree uummata Amaaraa kana Tigreetti diinomsee uummata waan inni ittiin adda bahullee hin jirre baay'ee uummata tokko ta'e sana wal dura dhaabee dhiiga guddaa dhangalaase. Oromoos yeroo sana daboo kadhachuu yaalee ture kan waliin daboo dhaqe sinuma jira. Yeroo sanas Oromoo akkitti inni daboo kadhate Tigree bara meeqa simmiite anatu amma bakkatti galchuuf jira waan akkasii jechaa ture jechuudha. Uummata biyyittii keessaa nagaa buusuu walitti fiduuf roomsuu fi Tigree isaa irratti akka murteeffatu gochuu caalaa wal dura dhaabuudha filate namni kun. Kanaanidha barnoota argate wayii natti fakkaatan. Akka sadii keessaa inni tokko deeggarsa Oromoo biraa dhabe. Iddoo biraarraas hin qabu. Inni lammataa beekama. Woboo dadhabsiisaa akkasittiin uummata biratti jibbisiisu waan hedduu hojjechuutti duuluu maali sanarra darbee gaafa dadhabuu amma haalli jiru waraanni bilisummaa Oromoo. Warri kaabaa jennu warri akka faannoo Amaara bakka bu'ee lolataa jiru warri akka TPLF Tigraay keessa jiru kuni yoo wal ta'ee wal faana mootummaa abbaa irree kana waloonii saba isaanii cunqursaa jiruu fi sabaaf sablammoota biyyittii keessa jiran hundumaa cunqursaa jiru kana bakkaa kaasuu irratti waloomuu danda'u ta'ee ka jedhu sodaatu jira jechuudha.
akka isaa wal shakkan maaliifi Oromoon dhimma Finfinnee gaafata, dhimma Dirree Dhawaa gaafata, dhimma bakka biraa gaafata. Oromoon mootummaa ce'umsaa qobaatti uummachuu fi isin baddanii isin maal taatanii woboon immoo achi keessatti akkitti ta'anii dhiyeessan argiteetta gaani kafaa'oof abaa'oon maaliif sadarkaa kanatti gowwoomfaman inni hin jedhuyyuu ijoollee miti jaarrolee bara dheeraa siyaasa keessa turanii woboon humna ittisa biyyittii faa ta'a waan akkasii faa jedhanii tottolchan kuni warri kaan akka shakkii horatuu fi walitti dhufuun akka hin danda'amne tolchuu waa yaadee godhe fakkaataa jechuudha. Inni sadaffaanii garee tokko fira godhatee garee tokko alagaa godhee garee tokko waan inni fedhu wahii jala qabee jechuun an akkana gartee waan akkana kana kaayoo akkana kanaaf illee mormamaati jira warri kaayoo akkasii qabu sun ammoo kana nu harkaa kaayoo kana balleessuu barbaada waan jiru karaa akkasiitiin taratti fakkeenyaaf yeroo tokko gartee murna tokko fi qabee murna tokko dha'u yeroo kaan ammoo murna sanii waliin kanuma gartee kalee firoonfate kana dha'u suni amala Abiyyi jechuun waan inni ittiin beekamudha kana kan deeggarulleen kan isan deeggarullee namoonni beeka kun amala Abiyyi waggoota 8 kana kan argine keessaa xiinxala siyaasaa hin feesisu jedheeti yaada kun waan namni amala isaa beekamaa dhaabbataadha fakkeenyaaf taratti akkasuudhe taraadhaan akkaataa itti karaa ofii keessa deemu jechuun wanni sun yoo gartee galmaan isa ga'ee haga inni barbaadu san waggaa dheeraatti tursiisuu waan jiru sun akkuma jiru ta'ee garuu kun tartiiba istaayilaa inni ittiin deemudha waan amma jaarmarroon kaase keessaa jechuu hiyya amma fakkeenyaaf taraa tana yoo akkuma inni jedhe kana fakkeenyaaf Profeesar Mararaa fa'aa fi yookiin Daawud Ibsaa fa'aa fi warra gartee walgahii kanarratti dhiyaateen nuti gartee Oromoodha warri kaabaa akkasumatti diinoome nuti ammoo gartee mootummaa Oromoo jedhamaa fakkeenyaaf mootummaa Oromoo kana yookiin ammoo gartee akkaataa nama deemaa jiru kana nuti tokkoomuu qabna gaaddisni deebi'uu qaba jedhee kun amala Abiyyiitillee amala Abiyyi ittiin beekamullee tokko firoonfatee tokko tara akkasitti nyaatuun kun amala isaatillee garuu ammoo dhuguma amma Profeesar Mararaa Guddinaatii fi Daawud Ibsaa amala kana hin beekanii amala mootummaa kana hin beekanii amala mootummaa wayyaanee amala mootummaa dargii hunda beeka fakkeenyaaf hamma Mararaa Guddinaa umriidhaanis barumsaanis namoota ardhan tanaa sirriitti muuxannoo qaban keessaa tokko osoo fakkeenyaaf mootummaan kun akka aangoo inni qabateen akka inni masaaraa seeneen waan jedhe hundi keessan ni beektan jedheeti yaada Mararaa Guddinaa inumayyuu nama kana amallummaan gartee siyaasaa Itoophiyaatiyyuu guutuun galeefii jira jedhani waan nama wal shakkisiisuu miti wanni gartee jaalmarroon jedhesi amaloota Abiyyi waan sobaati dubbate jedheetiin hin yaadu garuu ammoo dhuguma waan kana akkasi gartee sobamanii itti seeranii meeqa sadaffaa kanaa xumuratu waraanni bilisummaa Oromoo kunoo tokkummaa Oromoo jibbe dhaabboleen Oromoo hundumti isaanii walitti dhufnee siyaasa kaabarraa wal ijaaree nutti dhufu kana dura dhaabbachuuf yeroo jennu wobootu didee jedheetu gaaffii uummataa qabatee waraana jiru miti gaaffii siyaasa uummataa qabatee dhaaba jiru miti isa jedhu uummata Oromoo waliin wal dura dhaabu waan barbaadaniif kana tolchameetu kana sadanitti akkamittiin jaarroleen keenya galanii isa jedhutu xiqqoo ulfaata agarte nullee karwan ulfaata jaalmarro akkamitti jaarsoliin kun sobamanidha hangamu yoo garaagarummaa siyaasaa qabaattanis akkasuma gartee nutis yoo ilaalcha gartee walii deeggaruu baannes amma bakkii namatti ulfaatu dhugumamma Profeesar Mararaa Guddinaa sobamee amala Abiyyi hin beeku amala Mallas hin beeku amala Dargii hin beeku jechuun muuxannoodhaanis namni kun akkasuma barumsa saayinsii siyaasaatiin illee jechuudha jara kana duuba ammoo zooroo akka jaarsolii qofan jenne Jawaartu duuba jira ofeeko duuba fakkeenyaaf Jawaartu jira duuba miti keessallee Jawaartu jira arran tana Jawaarii fi yookiin Profeesar Mararaa Guddinaa qofaa miti beeytota hedduutu jira jechuudha kanaafuu Profeesar Mararaa Guddinaa Daawud Ibsaa arran tana laalaa meeqa inni fuula duratti dubbatee jira waa meeqa habbuuqataa laalaa meeqa habbuuqataa mooduu waggaa 8 kana keessatti waggaa meeqaaf gartee kan hidhaa dhaabbatatti hidhamaatiin ture suniyyuu akkamiin arran tana sobamee sadarkaa kanatti gartee akkasitti gowwoomatuu danda'a akkuma amma jaalmarroon bakka saniin nu dhibe akkuma kana Abiyyi dhugaadhanii Abiyyi ni godha amma fakkeenyaaf ka lammaffaa irratti sababuu sadiin keessaa tokko ka lammataa irratti inni dubbate sun amma warra kaabaatiin kun Oromoo hundi isaatu walii galee kajiru kana gabaasaati turan kun waan nama wal shakkisuu miti jalqaba osoo jarri sabsabaa taa'aatiin jiran osoo jarri walgahii taa'aatiin jiran gaaddisa jedhamee ka gaafa duraa diigame santu deebi'eetiin ijaarame ka jedhu karaa warraatiin inumayyuu kan gabaafamaatiin ture jechuudha kuni waan nama wal shakkisiisuu miti kun Oromoon akkasti gartee walii galee jira tokkoomeeti jira gaaddisa isaa ijaaratee jira isini malee Oromoon Abiyyi hin sappoortaa yookiin ammoo gartee akka adeemsa Abiyyi kana
Oromoon jaalatee jira isin qofa akka jiramu wal shakkisiisu sabaa fi sablammoota biroo gartee kanarran tana qabsoo jabeessanii falmataatiin jiran kana nu qofa akka isaan jedhan yookiin ammoo gartee akka hin tokkoofne akka gartee waloodhaa yookiin mootummaa kanatti dhiibbaa hin goone dura dhaabbataa jiran kan jedhu jalqabarraa warri gabaasaa ture isaani. Kunni waan haqiiqa lafa jiru waan dhugaan lafa jirudha waan Jaalmarroon jee kana keessa. Dubbiin ijoon dubbiin guddoon garuu ammoo warri kuni kanan beeku kan jiru itti deemaa jirraadha ammallee isaan kan jedhan. Oromiyaa naannoo tokko qofaa keessatti biyyittiin naannolee hedduu fi bulchiinsa magaalotaa hedduu qabdu akkaataa kamiin taasifama wanti jedhamu hin jiru. Waggaa meeqaaf ABO'n kana qabatee deema. ABO'n immoo akkamitti akka miilan harkaa fuudhee fi achitti uddeellaa ta'ee fi hin beeku kanatu jira. Har'oo akkamittiin kun ta'e namni gaafas akkasittiin bakka qubannaayyuu isaan dhorkate har'a hoteela guddaa kireessee fi ispoonsar godhe akkamittiin jaarrolee kana walitti yaame. Maaliifini akkas jedha odeessa gahaa qabna. Namni tokko ciisicha nyaata maal waa hundumaa hidhee guyyaa 4 turame keessatti 53,235 mallatteessee jira. Xumuratanii ba'an immoo 10,000 tiraanspoortii isinii ta'a jedhameetu harkatti kennamee fi kun walumatti 63,000 fi 235 dhufa. Namni hirmaate garee waaqeffannaa jila abbootii qaalluu, jila haadha siinqee, jila abbootii gadaa, jila yaa'ii finfinnee, jila waayillan marii ka jennu jaaldaandi kasi ajaa'ibu koloneelotaa fi jeneraalotaa PP'ti. Jila waayillan marii ka jedhame as keessatti hirmaate namoota tikaa fi waraana keessaa walitti dhufan 11 jilli kun. Walumatti nama naannoo 130 wayitu hirmaate. Dabalataan immoo warra KFO'f ABO'rraa ijoollota waa ergaman waa bitan waa dhiyeessan akkasii nama gara 150 ta'a. Egaa 63,235 yoo baay'iste guyyaa 4 turan namoota 150 gabaabsine yookaan lakkoofsa isaa gadi qabne baasiin ba'e gara miiliyoona 9,485 fi 250 ta'aa jiru. Walumaa gala kan dabalamanii yookiin ammoo gartee koroneelotaa fi jeneraalotaan dabalamaniitiin akka sabsabaa ta'anii baajanni isaaniif bahee gara miiliyoona 10ti. Ilillii hoteelitti akkasitti taa'aa turanii inni kuni waan gartee fedhii mootummaatiin taa'amedha. Akka amma gartee Jaalmarroon jee kanatti jechuudha. Asirratti Profeesar Mararaa Guddinaa fakkeenya waan kana mootummaan akkamii mootummaa isin waliin jiranna mootummaan lakki garuu ammoo osoo mootummaan hin beekne walgahii hagas ga'u kan Oromiyaa guutuurraa hirmaachise taa'uun akkamitti taa'amiti mootummaan ni beeka garuu ammoo wanni mootummaan dhiibbaan irratti godhe waan nu goone kanarratti takkallee hin agarre hangara kiyyaan kan jedhudha Profeesar Mararaan kan inni dubbate garuu Jaalmarroon amman tana akkanatti gartee manguddoota kanallee karaa kanaan gartee gowwoomsaniitiin goolii itti galchuudhaaf maaloo tuysisanii kan jedhudha. Jawaaris ammoo umrii dheereffatuudhaaf kana godhaa jira waan jiru kanallee dubbatee jechuudha. Nuti akkuma hundattuu Oromoon nagahuma yoomuu araarri bu'aadha haafa araaraati jedheetii yaadaan. Haga ammaatitti wanti gartee karaa mootummaatiin jedhame hin jiru. Mootummaadhaaf isaa waan kana dhiheessanii mootummaarraa deebisaa eeggataa jiran jechuudha. Mootummaan ni ta'a hin ta'u akkas ta'a kana ta'a. Akkaataa itti deebi'anii ibsa dabalataa isaan kennanii fi waan itti aanu kan waliin dhayinu ta'a jechuudha. Garuu viidiyoon gartee Jaalmarroon godhe kun haasawa dheeraa inni waa'ee kanaatiif akkasuma waan haala yerootiin wal qabatu dhiheenya kana gartee fakkeenyaaf opporeeshinii Keeniyaan waboo irratti godhe jettu kanaan wal qabate kana hunda irratti xiinxala bal'aadha jechuudha kan inni kenne. Dhuguma jarri kun ni gowwoomatanii kanaan ni sobamanii adeemsaanii wal mariidhaan itti deemnaadha kan isaan jiran ibsa isaanii kan gartee isaa waloodhaan baasan keessatti illee waloodhaan mari'anneeti itti deemna akkamitti fe'eessatti kan jedhu walamantiinaan kalmataan malee tokko akka gaafiinatti ta'e dhuguma waan kana yoo kartee kan walii galan taate akka amma Jaalmarroon je'e kana osoo hin taane osoo bosonaayyuu gartee fakkeenyaaf osoo wal waraansi kun hin dhaabanne akkasitti waloodhaanii mootummaan ce'umsaa qofti dhaabatee achii lolli osoo deemaatiin jiru nageenyi bu'aa ka jedhu ni godhan jedheetiin jaadu fakkeenyaaf ofee kun duraaniyyuu wanni gartee filannoo keessaa fanii osoo lolli deemaa jiru osoo nageenyi hin bu'amne itti dirmaanu ka jedhuudha mire ammallee sarirraa addatti wanni addaa waan ta'e irratti hin fakkaatu. Wantoota gartee as keessaa ammoo Jaalmarroon jedhee wantoonni dhugaadhaa kan gartee gaafa jalqaba miidiyoonni habashootaa gabaasaatiin turan hedduun jira. Akkasuma gartee amala Abiyyi kan inni hime kan inni kanaaf kana godhe jedhallee amala Abiyyi kan waggoota 8 kan argaatiin turre waa'ee sobee Abiyyi fakkeenyaaf yeroo hedduu hujimaa fi gochaa fi jecha keessatti illee waan bilciidhaan yeroo takka nama sobee fuula duratti ammoo waan saniif booloqote yookiin waan furmaataan goone tokko waan akkasii sun kan namni hundinuu ni beeka jedheetii yaada kaafun amala isaati. Waan bilcii takkaan yeroo jalqabaa san akka bilcii saniin sobee boodarratti ammoo kaayoo isaa san gartee haga tokko achi dhiibatu kaayoo isaa sun waan galma ga'ullee ta'uu baatee achi dhiibatu jechuudha. Amala akkasii sun amala Abiyyi sun waan namni hundinuu isa beeku jechuudha. Naa
sababoota sadiin karaadha wanni jaalmarroon kaasee hundaafiyyuu waan itti aanu walumaan ilaalaa nuti furmaanni nuti barbaannu yeroo hundayyuu nageenyi uummata keenyaan karaa kamiin bu'aadha waan itti aanu walumaan ilaalaa abdabduu moobaala biraa hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagaan naa tura.